Ashama akkam jirtu hordoftoonni Jooraa Official. Har'a seenaa ajaa'ibaa seenaa dubartii Oromoo akkuma Maayii Gurbaa Bilindeefaa akkuma Asteer Gannoofaa gabrummaa daldala garbaatiin gurguramuun achitti seenaa ajaa'ibaa hojjette tokkoon isiniif himaam. Amma dhumaatti nu wajjiniin turan affeerraa keenyaam. Seenaa Bishoo Jaarsaa kan uummata addunyaatti ifa baase miidiyaa biyya Ingilizii kan ta'e BBC hagayya 2015 akka lakkoofsa Awurooppaa yoo ta'u shamara Itoophiyaa gabrummaan qabamtee booda barsiistuu taate mata duree jedhuun akka dhiyeesse VOA'n ibsee ture. Namni BBC'f seenaa dubartii kanaa gabaase Saandaraa Roowalt Sheen kan jedhamtu Yuunivarsiitii Keep Taawunitti qorannootti guutiinsa dooktireetii yookaan PhD sagantaa waraqaa qorannoo ishee irratti seenaa ijoollee Oromoo daldala garbaan gurguraman 64 irratti taasisteen ture. Akka Saandaraan VOA'tiif gabaastetti bara 1888 ijoolleen Oromoo 204 ta'an maatii isaanii waliin utuu jiraachaa jiranii humnaan butamanii fudhatamanii. Kaan ammoo bara kana hongee hamaan mudatee waan tureef beelaan hanga dhuman jechuun maatiin isaanii dabarsanii kennanii. Kanaafan immoo boqqolloo yookaan waan xixiqqaa argachuuf jecha maatiin isaanii dabarsanii akka kennan qorattuun kun ni ibsiti. Ijoolleen kunneen galaana diimaa geeffamanii turtii muraasa erga turanii kaan biyya gara Jibuutii kaan immoo biyya Eertiraatti geeffamanii. Haaluma kanaan Bishoonfaa bidiruu sadiin biyya Arabaa magaalaa Jiddaatti geeffamanii gurguramuuf yeroo deeman biyyi Biriteen naannoo sana to'achaa waan turteef dooniin Biriteen kan Komaandi Chaarlisiin hoogganamu fulbaana 16-1888 jidduu seentee ijoollee kanneen gabrummaan qabaman bilisa baaste. Kunis yaaliin Biriteen daldala garbaa dhaabuuf gochaa turte keessaa isa tokko ture. Amantaan ijoollee kanaa harki caalu hordoftoota amantaa Musliimaa yoo ta'u kanneen hafan immoo hordoftoota amantaa waaqeffannaa ture. Ijoollee kanneen keessaa 11 kan ta'an hongee fi caama yeroo sanaa irraa hafuu waan hin dandeenyeef ni du'anii. Kanneen hafan baraaruuf immoo ijoollee Musliima ta'an Musliimoonni naannoo Edan jiraatan akka guddifatan taasifame. Ijoolleen amantaa waaqeffannaa hordofan kanneen hafan immoo namni bakka bu'ee iddoo dhaloota isaaniitti akka deebi'aniif mormuuf waan dhibeef Biriitanoonni Edan to'ataa waan turaniif waajjira isaanii Edan kaabaa Shi'ootaman keessa ture qunnamuun misiyoonota ijoollee kana keessaa hanga dandeessan fudhaa guddisaa jennaan isaanis ijoollee 64 qofa akka fudhatan ibsanii. Haalli kunis du'aatii ijoollee kanaa hambisuu hin dandeenye. Kanaaf jecha Eden keessa waggaa tokko erga turanii booda gara biraatti geessuuf murteessanii. Kanumaanis waldaan kiristaanaa Free Church of Scotland jedhamu quunnamanii. Waldaan kunis dhaabbata Laafdeel kan Afrikaa Kibbaatti argamu magaalaa Keep Taawun irraa gama bahaatti argamutti erguun ijoolleen kunneen ardii Afrikaa keessa akka jiraatan gaafatamanii. Haaluma kanaan hagayya bara 1890 gara dhaabbata Laafdeelitti geeffamanii. Kun kan godhameef ijoolleen kunneen yoo guddatan gara bakka dhaloota isaaniitti akka deebi'aniif yaadameeti. Yeroo Edan keessa jiran waggaa tokko kan wajjin ture namni lammii Iskoolaand kan ta'e Maatiyoos Luuk Hiil nama jedhamu akka turee fi hanga dhumaattis mijatee fi wajjin deemuu akka hin dandeenye Saandaraan ni ibsite. Achittis simannaan taasifamee fi eegaman. Ijoolleen kunneen yeroo kana umriin isaanii 6 hanga 16 kan ture yoo ta'u Bishoon Jaarsaa waggaa 12 akka ture himama. Haaluma kanaan ijoolleen kunneen biyya Afrikaa Kibbaatti barachuu eegalan. Garuu hanga dhumaatti barattee barsiisuu ta'uu kan dandeesse Bishoo Jaarsaa fi dubree tokko qofa akka ta'an Dr. Saandaraan BBC fi VOA sagantaa afaan Oromootiif ibsaniiru. Kanneen biroon sababa siyaasa biyya Afrikaa Kibbaatti lammiilee gurraacha irra ga'uun barachuu akka hin dandeenyetti ibsama. Bishoon ciminaan barachuun barsiisuu ta'uu maatii horachuun Afrikaa Kibbaa keessatti qabsaa'aa mirga dhala namaa kan ta'ee fi Niilsan Mandeellaa wajjin waggaa 12 hidhamuun sirna apartaayidii kan balleesse Dr. Neevil Alexander jedhamuuf akkoo taateetti. Akka Dr. Alexander jedhanitti akkoon koo kanarra kan geesse kaayyoo isheef nama cimtuu waan taateef
Biishoon Jaarsaa haadha barumsaa jedhamuun kan beekamtu yoo ta'u, maqaan magaalaa tokkos maqaa isheen akka mogga'u ta'ee jira. Walumaa galatti kan seenaan ishee mul'ate Biishoo Jaarsaa yaa ta'u malee kanneen biroonis jiraachuu akka hin oolle Dr. Saandiraan VOA'f sagantaa afaan Oromoof ibsaniiru. Walumaa galatti seenaan Biishoo Jaarsaa kana fakkaata. Seenaa kana kanan argadhee seenaa qabsaa'otaa Oromoo fi wareegamaa kan jedhu kutaa tokkoffaa bakka laalataa warquutiin kan barreeffamedha. Achirraa argattanii dubbisuu dandeessu. Galatoomaa. Walumaa galatti Oromoon namoota akkasii qaba. Biishoon Jaarsaas achi keessaa nama jabduu, nama Oromoo maqaa waamsistedha. Kanaaf seenaa baramuu qaba jedhamu waan ta'eef isiniif dhiyeesse. Galatoomaa. Horaa bulaa.